itti fufa qabsoon bilisummaa kana taan jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa itti fufa Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaa fi jaallatamtoota keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa keessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa waamicha marii yookaan qophii dinagdee irra kaa'uudhaaf qeerroon baafatte yookaanis ibsa qeerroon baafatte isinii dubbisuudhaaf yookaan qabxii tokko kan ammoo isaan dhaammatan isinii dhiyeessuudhaaf kan hin dhufee ta'a jechuudha sagantaan keenya kan guyyaarraa. Sagantaan keenya guyyaarraa kanaafi dhaamsa qeerrooti isinii hammata ergaa Jawaarii fi ergaa qeerroon biyya keessaa dabarfattees kan hammatu ta'a jechuudha kan hin qabadhee isinii dhiyaate. Tokkoffaa irratti maali ni beektanii yeroon kana argu yookaanis haala biyyattii keessa gaggeeffamaa jiru tana ilaalu waan hedduu nama onnachiisaa nama boonsaa qeerroon tarkaanfii fudhachaa jirtu tarsiimoon isin baafattee lafa kaayyattee yookaanis irra deemaa jirtu waan nama gammachiisaa jechuudha waan nama onnachiisa. Waan onni nama godha jechuudha haalli amma biyyattii keessa deemamaa jiru ibsa ejjennoo akkanaa kana baafatanii ittiin adeemaa jiran biyya guutuu Oromiyaa keessa gaggeessaa jiran kun waan hedduu nama onnachiisaati waan qabsoo tana finiinsaati jechaadha. Saniifuu jechuudha ibsa qeerroo baafatte kanarraa ilaalchisee jechuudha qabxiileen jalqaba isinirraa tokko qabxii tokkoffaa irratti jechuudha tarkaanfii qoqqobbii guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu jedhanii isaan baafatan keessaa tokkoffaa irratti maali baankiiwwanii fi inshuraansii lagachuu inshuraansii fi baankiilee diinaa lagachuu maal jechuudha inshuraansii diinaa hin fayyadamina inshuraansii fakkeenyaaf nigdi baankii haa ta'u kan diinaa qaabbaa haa ta'u kan garagaraan fayyadamina kan Oromiyaa fayyadamaa jechuudha wanni biraa maali baankiilee Awaash baankii fi gamtaa Oromiyaa fi International Oromiyaa baankiilee Oromiyaa kana qofa fayyadamaa kan diinaan fayyadamina jedhanii okay kunis waan bareedaadha waan gaarii nu labsanii lammaffaa irratti ammas uummanni keenya mootummaa naftanyaa biyyi kanaan gibira kan kafalle jira qabxii ejjennoo isaan baafatanii kun sadaffaa irratti jaarmiyaalee tajaajila geejjibaa kennan sheeringii warra diinaa waliin bitatee fayyadaman jechuudha warra diinaa waliin sheeringii fayyadamaniif akka hin bitanne diinaa wajji sheeringii akka hin fayyadamne akka hin fayyadamne dhaammatanii jechuudha ibsi isaan baafatan keessaa kunis sheeringiilee garagaraatti jira akka salaam baasaa haa ta'u baasiilee garagaraa haa ta'u geejjiba kana keessatti akka hin fayyadamne diinaa wajji sheeringii bitattee hin fayyadamne jechuudha jira. Kan mataa keessanii kan akka gadaa baasii kan Oromiyaa fayyadamee jechuudha. Ibsa isaan ejjennoo isaan baafatanii jechuudha ibsa ejjennoo ilaalchisee qeerroon baafattee kuni qabxiin sadaffaa qabxiin afuraffaa immoo konkolaataa isaanii konkolaataan isaanii Oromiyaa keessa akka sochooni gochuu konkolaataa eenyu konkolaataan diinaa akka guutuu Oromiyaa keessa sochooni gochuu miidiyaalee mootummaa dabalatee kanneen sirna olaantummaa sirna naftanyaa deebisuuf Oromoo irratti duulan hunda uummanni keenya akka odeeffannoon kennineef akka hin laalle kan daawwannee jiran jechuudha. Odeeffannoo isaanii mirga qabda odeeffannoo qaama barbaaddeef qaama bilisa ta'e kennuuf mirga qabda. Televezyiina isaanii ilaaltee garuu kijiba isaaniitii fi akka isaan sheeppisu godhanis ajajanis hin deeman qofa irratti hundootee san laaluu fi isaanii isaan hoolaas godhachuu jechuudha. Kijiba isaanii qofa si guuran. ETV OBN boqqolloo cingi mee televezyiina isaanii kana laalaa oola. Akka isaan barbaadanitti ideoloojii isaanii qofa sirra fi'u. Kijiba isaanii qofa sirra fi'u. Kijibni isaanii dhugaadha. Akka itti ati amantee fudhattu. Qeerroon ammoo kana baafattee ilaalcha jechuun ibsi isin baafatte keessatti kijiba isaanii kana. Hin daawwatinaa ni isin laalina ni odeeffannoon kanninaaf ijaan. Qabxiin tarkaanfii lammaffaa kan biraa qeerroon baafatte keessaa uggurri geejjiba guutuu Oromiyaa keessa gaggeeffamu maali? Uummanni keenya boroo jechuun guyyaa adoolessa 27/2012 irraa eegalee yookaan hagayya 3/2020 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Kanarraa eegalee geejjibni guutuu Oromiyaa keessa gaggeeffamu geejjiba daandii gurguddaa Oromiyaa keessatti Oromiyaa seenanii fi ba'aniif fi Oromiyaa keessa kan qaxxaamuru
gurguddaa akka ugguramu jechuudha. Magaalaa gurguddaa yookaanis geejjiba gurguddaa jechuun geejjiboota karaa dheeraadha. Oromiyaa keessa qaxxaamuranii dhufan Jijjigaa gara Finfinnee dhufu. Naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufu. Naannoo karaa Wallaggaati. Dhedheeraan kun jechuun akka ugguramu jechuudha. Akka cufamuu jedhanii baafatan. Daandiiwwan gurguddaan haayiween biyyoota ollaa Oromiyaa qaxxaamuran gara magaalaa Finfinnee geessan marti Oromiyaa keessa deemuu fi ba'an hundi akka cufamudha. Amma akkuma isinii miti karaalee gurguddaa jechuun gurguddaan magaalaa Oromiyaa keessa qaxxaamuranii biyya biraa dhaqan, naannoo biraa dhaqan. Isa akkasii sana akka cufamu jechuudha karaan. Sochii uggura geejjibaa marsaa kanaa daandiiwwan magaalota wal qunnamsiisu qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta'eef sochii taaksii keessoo magaalotaa fi daandiilee garaagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufan ta'a. Akkas jechuun maal jechuudha? Magaalaalee keessa jiran taaksiilee fi wantoonni garaagaraa kun akka fayyadaman hayyamanii jiran jechuudha qeeroon. Kan karaa dheeraa deeman jechuudha gaajjiba makiinaa gurguddaan fakkeenyaaf akka atoobisii karaa dheeraa warra deeman san irratti tarkaanfii fudhachuun sana akka ugguramudha. Sochii magaalaa keessaa akkuma itti fufee jira jechuudha. Kun ilaalcha qeerroon baafatteedha. Maaliif ibsa ejjennoo qeerroon baafattee jechuudha. Sorry. Kana walqabatee jechuudha. Ibsi yookaanis isaan baafatan kanaaf hayyoonni dhaamsa akka dhaamanii fitte jechuudha. Waan isaan baafatan kana irratti gajjabeessuuf cimsuuf gorsa hayyoonni isaanii dhaamaniin isinii dubbisa. San jechuun maal jechuudha? Dhaamsa qeerroodhaaf kannan jechuudha. Dhaamsi kun maali? Daandii Oromiyaa qaxxaamuru cufa keessatti gizee geggeessitan jechuudha. Gocha kana gizee geggeeffatan daandii kana kaaba irraa gara Finfinnee dhufu fakkeenyaaf kanneen akka Walloo irraa Finfinnee seenan Laga Xaafoo, Laga Xaadii, Sabbata, Asandaabaa fi Shanoo akkasitti Dabra Biraan seenu karaa guddaa karaa fi Sulultaa Garba Gurraacha karaadhaan Amaara kan seenu lamaan jechuudha. Lamaan irratti xiyyeeffannaa guddaa akka kennitaniif gorsa isinii dhaamanii. Kan biraa daandii kana gizee cufamuu qabu baadiyyaa keessa teessanii cufuu qabdan. Fakkeenyaaf naannoo magaalaatti hin cufinaa. Naannoo magaalaatti hin cufinaa maaliif achi fagaadhaati gara baadiyyaatti amma fakkeenyaaf toora magaalaa guddaa kana karaan seenuu ni jiraami. Naannoo magaalaa dhiyaatu kana osoo hin ta'in fagaattanii karaa baadiyyaatti ol dhiyaatu. Achi fagaadhaati achi cufaa. Achi gizee cuftan maali? Poolisiin gizee dhufte namoota dirqisiistee karaa san bansiisuuf carraan argattu nama dhabdi hirrakkatti ofiif hojii ta'aaf jechuudha. Sanbanuu irratti saniifuu takka akka akkana gootanii fi lammaffaa yeroo waan kana hojjettan yeroon isaa halkan haa ta'u ammas ibsi kun eega kenname jarri waan dhaga'aniif waan beekaniif isin of eeggannoo cimaa gochuu qabdan. Eenyurraa jarattiirraa of eeggannoo cimaa gochaa of eeggachaatuma halkan bakka basaastuu fi maarmaarreen hin jirretti isin namni walaman qoftiin qeerroon qoftiin baatanii gocha kana gootan yookaan karaa kana cuftan fagaattanii magaalaarraa akka tarsiimoo isin baafattanii itti deemtan san isin duraan gufanne jechuudha. Poolisii fi basaasni nu keessa waan jiraniif honkoon akka waan isin baafattan kana isin jalaan gufachiifneef gizee hojjettan tarsiimoodhaan gizee hojjettan malaan hojjedhaa yaada jiru. Ammas qeerroon erga daandii kana cufte egaa waan kana gootan booda dhabamaa bakka sanii. Bakka itti waan kana hojjettan booda dhaabbatanii eeginaa naannoo sanitti hin argaminaa dhabama. Dhaamsa kun hayyoota irraa kan isinii dhufe jechuudha. Dhaamsa kana isinii qaban hayyoonni. Kan biraa qeerroon Baalee Roobee ammas walaloo isinii dhiyeessiti. Walaloo qabdi. Walaloo isiitiin isinii dubbisaa dhageeffadhaa. Waamicha ulfinaa, waamicha lagannaa jechuudha. Lagannaa jechuun ulfina jechuu fi qabsootaadhaan bu'uura lafee duudaa waan taateef jechuudha lagannaan tun. Saniifuu as keessatti qabsootaadha gizee waaman waamicha ulfinaa jedhanii waaman jechuudha. Waamicha ulfinaa irraa hafuun salphinaa diinaa ulee hin ta'inaa labsii qeerroo hin cabsinaa kan labsii cabsee argame lallaba qeerroo didee jireenya itti hadheessinaa. Isaatu gabrummaa fidee qabsaa'aan faayidaaf jedhee ejjennoo ofii hin jijjiiru
osoo dhugaa argu qabsaan dhugaa osoo dhugaa argu injijjiiroodha ejjennoo ofiitiif jedhee saba gurguruu jechuu jira. Saniifuu walaloo bareedduu ergaa bareedduu yeroo kana keessa dhaamtu waan taateef walaloo bareedduudha. Ergaa bareedduu akka irraa argattan irraa hubadhaa. Boruu guyyaa sadii hagayya sadii irraa jalqabee jechuudha. Duulli lagannaa guutuu Oromiyaa keessatti waan gaggeeffamuuf qeerroon Amboos dhaamsatee qeerroon magaalaa hunda Haramayaa akkasuma Awwadaa akkasii Kombolchaa fi Fadis Harargii guutuun kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti qeerroon qophii xumurattee akka jirtuu fi akka ergachaa jiran. Namoota isaan rakkisu tokko immoo akka yoo ifa adabate akka adabatuuf of eeggannoo kennaafii jiran jechuudha. Yookaan waan tokko jechaanii jiran jechuudha. San keessa ammas kan qeerroon Amboo kan natti keessaa isinii dubbisa. Tokkoffaa maal jaanii qeerroon Amboo nuti qeerroon Amboo gaddaan cabne malee abdii hin kunne ni gaddine namoota baay'ee nurraa du'e malee qabsoo Oromoo kana keessatti abdii hin kutannee jechaa jiran. Labsii guyyaa boriitiif jechuudha. Qophii waa hunda xumurannee jirra. Haal duree tokko hunda xumurannee jirra. Konkolaataan Geedoo Baabicha Gooroo Soolee Gudarii fi lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee deemu hunda isaan irratti uggura yookaanis niin deema jee kan yaade yoo jiraate tarkaanfii lagannaa jechuun isaan kana yoo cabsee deeme tarkaanfii irra fudhannaa jedhan jechuudha. Tarkaanfii irra fudhachuudhaaf qophii xumuranii akka jiran beeksifatanii jechuudha asirratti. Haalli naamusaa qeerroon biyya keessaa guutuu Oromiyaatiif yookaanis qeerroo Oromiyaa guutuudhaaf dhaamsa ta'a wanti kun. Maal jedhan isaan hundaafuu haalli guutuu Oromiyaa keessa ittiin qabsooynu kana ta'uu qabaa. Wal haa dhageeffannu. Qeerroon biyyi bakka jirtu hunda wal dhageeffachuun waliin qabsaa'uudhaaf saba kamiyyuu hammachuu qabna. Saba nu keessa jiru tokkotti bu'uu hin qabnu, tuquu hin qabnu, saba hunda hammachuu qabna. Diina didee faallaa keenya deemeef garuu tarkaanfii barbaachisaa ta'e irraa fudhannaa. Ambulaansii dhukkubsataa fe'ee deemu garuu karaa banaaf hin tuqinaa. Ambulaansii karaa ittiin cufinaa. Maaliif dhukkubsataa keenya dhukkubsataa fedhee haa ta'u waan ba'atee deemu jiruuf ambulaansii karaa ittiin cufinaa. Garuu ambulaansii keessa fayyadamanii diinni ittiin ijoollee keenya guuraa jiran. Kanaas akka irraa of eeggan jechuuf dhaamsi isaanii ni jira as keessatti. Kan biraa qabsoon itti fufa gabroonfataan ni kufa qeerroo Amboo ni jirraa isiniin jedhan. Qeerroo Amboo irraa dhaamsi kun akka waliigalaatti dhumarratti dhaamsa Jawaar Mohaammed bara 2019 keessa qeerroo dhaame isinii dubbiseetiin sagantaa irraa kana goolab. Dhaamsi Jawaar Mohaammed maali? Qeerroon iccitiidhaan injifannoo keenya kana argamsiiste. Injifannoo dabale kana iccitiin argamsiiste jechuun tarsiimoon Jawaar lafa kaayee deemuuf yookaan qeerroon baafattee deemtu san injifannoo saniin isaan geesse. Injifannoo saniin iccitii isaan ittiin bakka san gehen ni beekaa jechuudha. Akkam jaa yaadachiisuudhaaf. Ni beetanii yaadadhaa jaa iccitiin keenya maali? Dhugaa qabna. Siigale dhugaa qabna. Tokkummaan qabsoofna yookaan qabsooyne tokkummaan qabsooyne fuulduraa san mallee tarsiimoon masakamna. Naamusaan sochoona. Argite waan dhiirtiin lafa nuu keessa. Kanaan qabsooyne qabsoo teenya san galmaan keenya yookaan injifanna yaada jiru jechuudha. Kan biraa kanaafu qabeenya namaa hin barbadeessinaa. Qabeenya nama dhuunfaarraa qeerroon haacaan qabdu qabeenya nama dhuunfaa hin barbadeessinaa. Qaama nageenyaatiinis walitti hin bu'inaa. Qaama nageenyaatiin walitti hin bu'inaa. Sabaa fi amantii warra nu tuqan warra nu keessa jiru san akka diinaa sabaa fi amantii tuquudhaan akeeka diinaa bakkaan ga'an malee nuun fayyadu. Warra waan akkasii hojjetu garuu of keessaa baasa. Nama amantiin waliin nama buusu. Nama qabeenya namaa barbadeessu. Qabeenya nama dhuunfaa. Kan irratti xiyyeeffachuu qabdan isin ni beektan. Qoqqobbiin ammaa yookaanis uggurree ammaa geejjiba irratti hundaa'a.
tajaajila garagaraa abbootii qabeenyaa diinaa hojii ta'anii Oromoo irratti duulanii fi namoota kanarraas uggurarra keessatti qeerroon irraan bitatina ni dhiyaaf ifiifuu kasaaraa ifiifuu kufaa jechuudha. Oromoo waan namarraa bitatu kanaan duroomeesii galee kanama qabeenya namaa barbadeessuu irraati of qusadhaan dhaamsa Jawaar Mohaammed qaama nageenyaanis walitti bu'inaa qaama nageenyaa Oromiyaati. Qaama diinaa duran dhaabbatinaa tarsiimoon teessan waan baafattan waan hojjettan hojjedhaa karaarraa galaa. Osoo isin walitti hin buune diinagdeen isaanii qofti. Diinagdee tujaara qofa abbootii qabeenyaatii fi warra shiree isaanii hojii yaadu kan hundaa qofa diinagdeen ammas baakboonii qaama biyya takkaati. Saniifuu diinagdeedhaan kuffisuudhaa fi mootummaa kana ibsa ejjennoo irratti yaada tokko dabalataan isin kanneen irratti haasawaa isiniifis dabarsuuf hiyyaaf asuma irratti goolabaa kan guyyaa irraa ibsa ejjennoo biraatiin hanga walitti deebinutti Oromoo qabsoo itti fufaa finiinsaa qabsoon teessan hanga bu'aa isinii fiddutti hanga bu'aa takka firii takka argamsiisutti hin dhaabinaa. Dhaamsi hooggamanumaa dhugaa qabna tarsiimuun masa qabna ni injifannaa Jawaar Mohaammed jedhu akkasuma deema akkasuma dhugaa qabdan ni injifattanii jabaadhaa itti fufaa qabsoo teessan. Galatoomaa waan na hordoftaniif hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti har'aaf asuma irratti isinii dhaaba galatoomaa. Bishambiyatia, Bishambiako, Bishambiyatia, Aramaya, Aramaya.